hundumti isaanii gorgisa gaazexaan galateeffachaa kan turan. Akkasumas immoo ergamoota qulqulloota Waaqayyo guyyaa dursaa kan isaa muume. Akkasumas immoo ajaja Waaqayyootiif kan baay'ee ariifatan ilma namaatiif kan ergaman. Akkasumas immoo Waaqayyoof kan ergaman. Akkasumas raajota qulqulloota sogooftan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hin dhufin dura raajii ture raajii isaa raajaan hundumtuu tokko lafa rabbiin hojiirra oole. Duuka bu'oota qulqulloota miila Waaqayyoo jala ta'anii barachaa kan turan raajii isaa ilaalaa kan turan addunyaa kanarraa handaara ishee jalqabarraa kaasanii hanga dhumaa ka'anii jecha Waaqayyoo kan barsiisan kan Waaqayyoo isaan kabaje maqaan isaanii kan kabajaman haa ta'u. Nutis ilmaan kiristaanaa Kiristoosiin kiristaana kan jedhamne akkasumas immoo ilmaan ilmummaa isaa kan arganne hafuura qulqulluudhaan hafuura waa kan taane maqaa Waaqa jaalalaa Waaqa dhiifamaan nagaan sin gaafadha akkamii yeroo kana eegdan. Akkamiin mooraa nageenyatti walitti qabamnee iddoo kana geenye amiin maqaa isaa galateeffachuun amalummaa isaa kan ta'e ergamootaan lubootaan samii gubbaarratti kan galateeffamu biyya lafaa irratti immoo afaan ijoollee addaamin kan galataman fi kan ulfaatan haa ta'u. Tolee kan nama barsiisuu, kan nama gorsuu, kan nama dheekkamuu Waaqayyoodha gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kanaafuu Waaqayyoon ana akka Phaawulositti meeshaa godhee isin immoo akka Liidiyaatti isin teessisee laphee takkaan dhageessee takkaan banamtu hunduma keenyaaf akka laatuuf tolaaf jaalala guddaan haa ta'u. Amiin. Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jecha tokko qabannee waliin ilaalnee waliin barannee jecha sanaaf immoo firii 30-60 buusnee lafarratti waamtu isaa samii irratti immoo dhaaltu mootummaa isaa akka taanuuf tolaaf jaalala guddaan haa ta'u. Jechillee samii irraa kan bu'een alatti gara samiitti kan ol ba'e eenyuyyuu hin jiru. Innis ilma namaa kan samii irra jiraatudha. Irraan deebi'aa. Samii irraa kan bu'ee alatti gara samiitti kan ol ba'e eenyuyyuu hin jiru. Innis ilma namaa kan samii irra jiraatudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:13 gubbaarraa jecha jiruu fi jecha barreeffamee argamu kutaa matsaafa qulqulluuti jechuudha. Maatii Waaqayyoo jecha kanaan kan barreessee kan dubbate immoo eenyudha jennee gaafa ilaallu jecha kana kan dubbate gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha kan ta'e dadhabdootaaf qoricha kan ta'e warroota jiraniif immoo cimina isaanii kan ta'edha jechuudha. Jecha kana immoo miila isaa jala taa'ee kan dubbakanii kan barreesse abbaa keenya gammachuu isa gammachuu guddaa irraa qabu jedhee Waaqayyoon kan isa filate Yohaannis Wangeelaawidha. Hanga dhuma isaatti kan isa faana ture hanga dhuma isaatti hanga fannootti duuka isaa kan ture Yohaannis Wangeelaawidha jechaadha maatii Waaqayyo. Maaliif immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jecha kana dubbate jennee gaafa ilaallu samiirraa kan bu'een alatti gara samiitti kan ol ba'e homtuu iyyuu hin jiru. Innis immoo ilma Waaqayyoo isa samiirra jiraatudha. Maaliif jecha kana kaasnee waliin barannaa irra maatii Waaqayyoo guyyaan har'aa guyyaa akkuma yaadatamu guyyaa ol ba'iinsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Guyyaan ol ba'iinsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maal yaadanna? Guyyaa ol ba'iinsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maal baranna? Isarraa immoo maal baranna jennee gaafa ilaallu hundeerraa gaafa kaanu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala ilma namaatiif jecha badii addaamiif jecha addaamawwan badii isa barbaaddaaf samii samoota gubbaarraa gadi bu'ee iccitiin qoratamne dubaroo Maariyaam irra bulee wani shirraa foon lubbuu shirraa lubbuu fudhatee ilma namaa fayyiseera jechuudha. Yeroo biyya lafaatti deddeebi'u immoo tartiibaan hojii isaa hunduma isaa kan raawwatedha. Tartiibaan kan raawwatedha. Jalqaba yeroo dhalatu akka ilma namaatti taa'ee harma ishee hodhaa ture. Taa'ee akka ilma namaatti baraa qibsi keessatti wajjin rakkachaa turte jechaadha maatii Waaqayyo. Sana booda immoo eega guddateen booda cuuphaadhaan eegala jechuudha hojii isaa hundumaayyuu. Yeroo cuuphu jalqaba kan ture Yohaannis inni cuuphaaf fuuldura isaa deemee karaa isaa qajeelchaa kan turedha jechuudha. Egaa cuupheen booda immoo maal hojjetannee gaafa ilaallu gadaama Qorontoos keessatti soomee jechuudha. Inni kun adeemsa isa lammaffaadha jechuudha. Gadaama Qorontoos keessatti ilmi namaa akka sarraa baratu guyyaa 40 guutuu soomee ilma namaa barsiisee dhiphina addaam ture san sababa soomatiin waan cabse sababa soomudee waan cabse isa sanaan barsiise jechuudha maatii Waaqayyo. Egammoo soomeen booda gadaama Qorontoos egaa soomeen booda soomuun duwwaan nan ga'u jedhee lubbuu isaa ilma namaa dabarsee foon isaa gokkotee hanga lafeen isaatti lakkaa'amutti ilma namaatiif kan ta'edha jechuudha maatii Waaqayyo. Sana booda immoo akkam ta'e jennee gaafa ilaallu hundee isaarraa baruutu nu barbaachisa waan ta'eef jechaadha. Jalqabuyyuu maalan isiniin jedhee mirga abbaa isaa ta'ee osoo jiraatu ilma namaa fayyisuudhaaf jecha samiirraa gara lafaatti kan dhufedha jechuudha. Egaa dhufeen booda immoo hojii isaa tartiibaan hojjetee gaafa guyyaan isaa ga'u
Gaafa kabajaa turre ayyaana baay'ee guddaa guyyaa tinsaa'ee kabajaa turre guyyaa fayyina ilmi namaatti argate guyyaa fayyina ilmi kiristaanaatti argate jechuudha. Sana booda immoo egaa du'a moo'ee ka'een booda kafanaa tokko narraan kaasinaa gan jedheen booda aga du'icha moo'ee ka'een booda biyya lafaa kanarraa guyyaa 40 halkan 40 deddeebi'ee guyyaa 40 guutuu barsiisaa kan ture raajiiwwan hedduu dalagaa kan ture raajii abboonni keenya kaleessa dubbatan hundumaa raajaa kan ture jechuudha. Yoo inni kuni gaafa tinsaa'itii kaasee hanga guyyaa 40 keessa jiru gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos raajii garagaraa fayyisaa hojjechaa kan ture. Duuka bu'oonni isa amanaa turan garuu irraa dheessanii hundumtuu gara hojii isaaniitti deebi'anii turan jechuudha yeroo kana keessa jechuudha. Yeroo duuka bu'oonni isa irraa dheessanii turan maaliif irraa dheessanii Yihuudoonni gaafa isa qabanii rukutan isaan immoo sodaatanii eessa deemanii hundi isaanii gara mana isaaniitti Maatiyos gara qaraxa guurutti Phexrosin gara kiyyeessuutti gala jechuudha isa wajjin osoo faana deemu garuu immoo hunduma isaanii mana isaaniitti waamee kootaa miila koo jala taa'aa baradhaa jedhe yoom jedheen kana egaa du'a ka'een booda yeroo kana ammas uummata ofitti yaasee baay'ee barsiisaa kan ture jechuudha guyyaa 40 barsiisuu keessa osoo hin ta'in jaamaa fayyisaa naaf ammoo qajeelcha adeemsaa waan hedduu godhaa guyyaa 40 guutuu biyya lafaa kanarra deddeebi'e yoon jedhu inni waggaa 33 guutuu deddeebi'e garuu egaa du'aa ka'umsaatiin booda guyyaa 40 biyya lafaa kanarra deemee barsiisaa ture raajotaa fi hundumaa raajii isaa taasisaa ture waan hundumaa raawwachaa ture jechuudha. Sana booda immoo akkuma kitaaba qulqulluu irratti barreeffame maal jedha samiirra kan bu'een ala gara samiitti kan ol ba'e eenyuyyuu hin jiru. Innis ilma namaa kan samiirra jiraatu. Ilma namaa jechuun maal jechuudha maatii Waaqayyo. Har'a shakkitoonni hedduun kan ittiin badaa jiran kan ittiin dogongoraa jiran jecha kanaadha maatii Waaqayyo. Yesuus Kiristoosiin alatti gara samiitti kan ol ba'e hin jiru jedhan. Eeyyeen maatii Waaqayyo jechi gooftaan keenya Yesuus dubbatu amanamaadha garraa mire jechi isaa dhugaadha. Garuu immoo maal jechuu akka barbaade keessatti nu banne jechuudha. Maal jechuu akka barbaade immoo akka manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo barsiisutti ilma namaa ala samiirra kan jiraatu hin jiru. Deebi'ee immoo samiirraa kan bu'een alatti gara samiitti kan ol ba'e eenyumtuu hin jiru jedha jechuudha. Akka nama jedhu samiirraa kan bu'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gara samiittis kan deebi'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sirriidha isaa. Sirriitti amana Ortodoksii Tawaahidoon jechuudha. Garuu immoo maal jechuu barbaade hin jiru jedhu namni biraa ol hin baane jechuu barbaade osoo hin taane samii iddoo jireenya isaa sana aarii amirri namni jiraachuu danda'u hin jiru jechuudha maatii Waaqayyo. Har'ammoo warroonni dogongoran maal jedhu dubaroon Maariyaam haati teenya egaa du'a mootiin booda gara samiitti hin kaane ergamoonni gara samiitti ol hin baane Heenookiin gara samiitti ol hin baane Eeliyaas gara samiitti ol hin tole Heenokii fi Eeliyaasin illee gara samiitti kan ol ba'anidha jechuudha. Isa kana immoo kitaaba qulqulluu irratti ragaa hedduu argachuu dandeenya waa'ee seenaa Heenokii fi seenaa Eeliyaas baay'ee argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf seenaa Eeliyaas gaafa laalle osoo Eelsaa waliin haasa'aa jiranuu saragallaa ibiddaa fardeen ibiddaa gidduu isaanii seenanii addaan baasan Eeliyaasis obboleettiidhaan gara samiitti ol ba'e jedha maatii Waaqayyo. Eeliyaas illee obboleettiidhaan gara samiitti ol ba'e Eelsaa waliin haasa'aa osoo jiru. Yeroo kanaadha jechuudha. Kanaaf immoo Eelsaaf illee mallattoo isaa fayyinaaf kan ta'u maggonaasafii kenneefii deebi'e. Eelsaa inni maggonaasafii saniin raajummaa inni kenneef saniin namoota fayyisaa ture. Garuu immoo Eeliyaas ol ba'e malee iddoo kam taa'edha jechuudha. Garaagarummaa ol ba'iinsa gooftaa fi garaagarummaa ol ba'iinsa abboota keenyaa fi garaagarummaan ol ba'iinsi haadha keenya qulqulleettii dubaruu maarame garaagarummaa kana qaba. Inni biraa immoo Heenok illee yeroo gara samiitti ol ba'u dhaloota torbaffaa Addaam irraa kan ta'e hojii gaarii hojjechuu irraa kan ta'e Heenok illee gara samiitti ol ba'e jedha jechuudha. Seera uumaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 gubbaarratti gaafa dubbisne argachuu dandeenya jechuudha. Hojii gaarii waan hojjeteef dhaloota torbaffaa kan ta'e Addaam irraa Heenok illee osoo du'aan argin gara samiitti ol fudhatamee jedha jechuudha maatii Waaqayyo. Itti aansee immoo haalteenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam du'a mootii kaatee jennee filchataa yeroo hundumaa kan kabajnu duuka bu'oonni subaa'ee galanii foon ishee kan arganiif kan fudhatan haalteenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam illee du'a kan kaatedha. Kitaaba dabalatu raajii ishee keessatti gaafa dubbisne argachuu dandeenya. Garuu immoo wanti addummaa isaanii uumuu dandeenye maal seetan maatii Waaqayyo iddoo jireenya isaaniiti. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa du'a moo'ee ka'u kitaaba qulqulluutti illee akkuma barreeffame ol ba'ee jennaan gara kabajaan galataan gara mirga isaati. Mirga abbaa isaa kan ta'e. Borullee immoo galataan ilma namaa irratti faraduudhaaf kan dhufu ilma namaa irratti murteessuuf kan dhufu gooftaa kan ta'e fayyisaa kan ta'e Yesuus Kiristoosidha. Ortodoksii Tawaahidoon barumsi ishee har'as taanaan kaleessas taanaan abboonni keenya kan akka Atinaantiyoos kan akka Abbaa Qeerloos kan nu barsiisaa turan kanadha malee waan biraan barsiisnu. Garuu immoo Eeliyaasii fi Heenookiin kan jiraatan dachee jiraattota addunyaawwan 20 keessaa dachee jiraattotaa keessa kan jiraatanidha. Deebi'ee moo'aatiin qulqulleettii dubaroo Maariyaam iddoon jireenya ishee Yerusaalemidha. Eessa keessatti wal argu maatii Waaqayyo. Kanaafidha yeroo dubbatu
isa jalqaba samii irraa gadi bu'ee malee gara samiitti ol ba'ee hin jiru jechuun isaa iddoo jireenya samii abbaa isaa cinaa kan taa'e hin jiru har'as hin jiru borus hin jiraatu yoomiyyuu cinaa abbaa yookaan immoo cinaa abbaa kan jiraachuu danda'u eenyuyyuu hin jiru Yesuus Kiristoosin ala jechuudha. Maaliif iddoo Waaqayyoo buluu kan danda'u namni danda'u hin jiru. Waaqayyoo hojjechuu kan danda'u namni hojjechuu hin danda'u. Waaqayyo wanta hundumaa biyya lafaarratti qajeelchuu danda'a. Ilmi namaa garuu biyya lafaarratti qajeelchuu hin danda'u. Waaqayyo ilma namaa fayyisuu danda'a. Waaqayyo ilma namaaf waan gaarii hojjechuu danda'a. Garuu ilmi namaa waan gaarii hojjechaa hin jiru maatii Waaqayyo. Waan gaarii immoo hojjechaa hin jiru. Kanaafidha Heenokii fi Eeliyaas foonuma isaanii ol fudhatanii dachee jiraattu ta'a. Biheera Heewwaan keessa jiraatan. Haajanya qulqulleettii dubaruu Maariyaamii fooniin ol baatee Yerusaalem keessa jiraatte. Malee gara samiitti kan ol ba'ee hin jiru jechuu hin danda'amu. Ergamoonnis kan akka ergamaa qulqulluu Gabriel yeroo dubroo Maariyaamii abassa'u yeroo dubroo Maariyaamii waan gaarii hojjetu biyya samii irraa gadi dhufee gara samiitti ol deebi'eera. Inni immoo eessa jiraata? Raamaa keessa jiraata maatii Waaqayyoo. Samiiwwan ergamoota 7tu jira. Addunyaawwan immoo 20tu jira. Hundi isaaniiyyuu iddoo jireenyaa qaba. Kitaaba qulqulluu gubbaatti illee kan barreeffame gaafa agarree hundumtiyyuu iddoo mataa isaanii danda'ee jiraatu malee iddoo Waaqayyoon jiraachuu danda'u kabaja Waaqayyoon jiraachuu danda'uun namni jiraachuu danda'u tokko isaatiyyuu akka hin jirredha. Kanaaf jechuudha nullee gaafa qarannu wangeela Maatewos gubbaarratti yaa abbaa keenyoo isa samiirra jiraattu mootummaan kee haa dhufu. Jenneetu kan kabaju kanaaf jechuudha Waaqayyo kan jiraatu samii gubbaarratti Yesuus aariyaa miti. Kanaaf kabajaan ililtaadhaan duuka boonnoo osoo isaan irratti hojii dhukkubootaa keessa gaafa ilaalu duuka boonnoo osoo walitti qabamanii jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoositti akka duumessaa ta'ee hurriin guutee ol ba'uu isaa akka dhagarreef ija isaanii hunduma isaa yaamsee gara samiitti ol fudhatame jira. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 1:9 gubbaarra gaafa dubbisnee nagarra. Kabajaanis ulfinaanis immoo mirga abbaa isaa taa'e gaafa dhufaatii isaatis immoo warroota dadhabdoota hundumarratti faraduu ni dhufa. Nullee immoo har'a gaafa lubbuun keenya ba'e samii hin jiraannu samii aariyaam kan jiraannu miti iddoo gannati iddoo yeroodhaaf jirtu ishee biyya lafaarra jiraattu gannatii jiraanna jechuudha maatii Waaqayyo. Gaafa immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufeetoo firdiidhaaf dhufu Addaam waggaa 30 fakkaannee kaanii Hewwaanin waggaa 15 fakkaannee kaanii akka jalqaba uumamnetti foon keenyan kan jiraannu Yerusaalem keessatti jechuudha. Isa kanaadha deebi'ee immoo wanni nu hubachuu qabnu fooniin jiraanna gaafa jennu akka biyya lafaa kana iddoo sanatti wal fuudheessaa wanti garaagaraa jiraachuu hin danda'u. Namoonni baay'een amantoonni baay'een kan barsiisan gaafa jannatii keessa jiraatan waan garaagaraa jedhanii kan barsiisan garuu yeroo waggaa 30 waggaa 40 ta'an gara samiitti gaafa ol baanu gara Yerusaalem keessa gaafa jiraannu akka qulqullootatti Waaqayyoon galateeffachuu duwwaadhaaf jiraannu wal beekumsi hin jiru wal dubbisuu hin jiru Ortodoksii Tewaahidoon kana barsiisi. Kanaafuu guyyaa ol ba'uu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kabaja mirga abbaa isaa taa'ee ol ba'ee guyyaa 40tti raajii garaagaraa kan hojjetedha jenna. Kanaafuu Waaqayyoodha jennee kan barsiisnu isa kanaadha jechuudha maatii Waaqayyoo. Kanaafuu guyyaan har'aa guyyaa ol ba'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Arjummaan isaa gargaarsi isaa biyya keenya Itoophiyaan hundumarra oolee haa bulu. Galanni abbaaf ilmaaf kan saddeessa biroo Maariyaam ulfaataa fannoo isaatiif nuuf haa turu.